hunda caalaa jechuudha. Yeroo heerumuu deemtee takkiin fuudhuu deemtee takkiin jireenya dhuunfaa keetii yuutuubii gubbatti yookaan onlaayinii irra gallakkiste jireenya keessuun yoo nama sanii wal dhabdillee kasi yaachisu akka ummatti ol ba'ee miidiyaa gubbatti amma himaa jireenya dhuunfaa keetii kana keessa seenan kan ofumaafuu bara wal fuudhaa walii kaa'uudhaan kanaaf gorsa irratti isinii haa taatu jireenya dhuunfaa keessanii onlaayinii irratti ol hin baasinaa gaafa ol dhabdanii baatii lama sadii waddaan turtanillee kanatti yeroo nufiifuu barri akkana sodaachisa kana keessatti aruuza gootee gallakkiste waliittanii nufiifuu barri kun sodaachisa jira zaman kana ibaluun sodaadhe jechuu osoo hin ta'in baruma sodaachise nama sodaachisu hin taane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam nagaa fayyaa jirtaniitu nagaa qabna alhamdulillah. Ammas nageenya rabbi guddaan bakka jirtanii si waliin haa jiraatu isiniif haa baay'atu jecha. Aduu keessaan jira waan aduutti gadi hin baaneef wayita aduu mana seentu. Asirii aduun akkanatti karaa xaaqatiin mana seenti aduu san keessaan jira jechuudha. Har'a maal fiddeen ol dhufte jechuun keessa hin oolu hordoftoota qaalii fi gaggaarii isinirraa bannee jirra. Egaa viidiyoo waraabinee amma guyyaa 30 guuteen se'an. Video isinii gadhiise illee tama duraa waraabe isinii gadhiise hatta ta duraan waraabee lafa jirtu isinii gadhiisutti hin jiru jechuudha. Maaliif jechuun keessan hin oolu namoonni hedduun aruuzaaf na eegu jirtanii aruuzatti yoom aruuza waraabtanii nuuf gallakkiftanii jechuu jirtanii. Saniif xiqqishoo waan natti hin toliniif jechuudha. Haala maagbabaat akka jedhan san haala maagbabaat tafaxiroon ananii akkasii keeriin madhaa hammi shawaa hundaafuu inshaallah. Saya video sini gadin di sini amma moto yeroo hunda isin biraan jira jechuudha. Video waraabaatiin isiniif gallakkisaa video aruuza maaliif nurraa tursiistee namoonni hedduun gaafii nama hundaati jechuudha. Kun aruuza inshaallah gaafa rabbi jedhee tokko hin ooltu jechuudha. Ammaan ammatti as fidii jettaniitiin wannan jedhina maaliif jennaa gaafa an natti dhufte akka gaarii ansi galchellee guyyuma hunda akkana ittiin an eeggatini gaafan akka malee dhuftee akka malee si galchellee guyyuma hunda akkana ittiin nirraan dheessini jedhan akaakayyuu kiyyaa fi abbaa kiyyaa guyyaa wayii ta'anii keessummaan jabaa itti dhufte akkas jedhanii mammaa ka beekte rabbitti araaramu akaakayyuun kiyya hedduu mammaa ka jaalata saniif gaafa an viidiyoo isin gammachiistu waraabee isiniif gallakkisellee guyyuma hunda waan nu gammachiisu qofa dalaggettanii na eegina. Gaafa waan badaa isinii gadhiisellee waan isin aarsaa isiniif hojjedhes guyyuma hunda waan nu aarsaa hojjettii jettanii na eegina waan akkasiisanii akkasii waan isinii wanna jedhu hin jiru maaliif jennaan namni guyyaa gammadees akka gammadetti nafuu gaafa gaddees akka gaddetti nafuu gammachuunis guyyuma tokko jechuudha. Gaddus yaani maaliif jennaan amma silaa aruuzuma guyyuma aruuzuma sanuu fakkeenyaaf guyyaan gammachuu aruuza jettanii yaaddan isinii. Aruuza jechuun namuma saa yoo akkam xiqqaa saa 5 gammadda jechuudha. Yoo akkam guddate saa 5 gammadda. Saniif guyyuma takkittiidha jechuudha. Waan fedhillee yoo ta'e guyyuma takkittiidha guyyaa takkitti saniin gammadda achi booda namu keessumaan garamaan ofii sirraa galti atiitu jireenya kee wajjin walitti hafa. Yoo gadditeellee jechuudha fakkeenyaaf waan adda addaa gadduun hin jira nama jaalattu waan dhabdee gadduun hin jira namni itti jaalattu gadduun hin jira sanillee gaddisuunis akka gadditeetti naftu jechuudha. Namni itti jaalattu nama fira keetii ta'e namni du'e sun kisi keessaa baduu baatullee yeroo dheeraa fillee si keessaa baduu baatullee guyyuma hunda du'e jetteetuma bu'aan ooltu jechuudha. Maaliif jennaan karaa rabbiitti illee dhoorgaadha waan ta'eef saniif gaafa gaddites gadditee naftu gaafa gammaddes gammaddee hin haftu jechuudha. Namni tujjaarri namni waan takka irraa hin hir'atin illee hir'uudha jechuudha. Namni hir'ina dhabee abadan hin jiru jechuudha. Jireenyi namaa guutuu miti jechuudha. Jireenyi nama kamiitu hir'uudha jechuudha. Saniif isin yeroo akkanatti yeroo nufiifuu barri akkana sodaachisa kana keessatti aruuza gootee gallakkiste waliittanii nufiifuu barri kun sodaachisa jira zaman kana. Ibaluun sodaadhe jechuu osoo hin ta'in baruma sodaachise nama sodaachisu hin taane amma biraatti hin fassarin ammas kanaas yaani barakana jechuudha. Waan barri fide baran maalii godhe jedhansa waan akkasiiti inshaallah. Amma yeroo ammaa kana baatii tana keessatti jedhee waadaa isiniif hin seenu xiqqoo booda aruuza ni goona isiniif gadhiisinaa jechuudha. Saniifuu ammaan har'aa fi borootti as fidi jettaniitiin gammachuu kee arguu feena warri jettan san gadda kee arguu feetan fakkaattanii dhiyoon irra taasisan qallatu jira. Maaliif jennaan waan barri sodaachisee fi zaman suuraa aruuza sana ol darbuuf booda osoo dhabnee tasa
akkana wal fuudhanii amma walii kan jechuudha. Yaa rabbi wallaahi waan isin ajaa'iba waan hunda caalaa jechuudha. Yeroo heerumuu deemtee takkiin fuudhuu deemtee takkiin jireenya dhuunfaa keetii yuutuubii gubbatti yookaan onlaayinii irra gallakkiste jireenyi keessuun yoo nama sanii wal dhabdillee kasi yaachisu akka ummatti ol ba'ee miidiyaa gubbatti amma himaa fakkeenyaaf amma abdataa viidiyoo hedduu dalagaa turre isin immoo gizee viidiyoo bira gallakkisi dhiyootan abdii hojii viidiyoo wayii waraabnee abdiin bakka wayii nageessee gadhiise jechuudha. Sayirra firii abdataa jettanii jechuudha. Jala barreessitan jechuudha. Maaliif namni eege takka nama tokko wajjin ol ba'ee viidiyoo hojjechuu eegalee namni nama sana hin eeggachuu guyyaa biraatillee akkatti ol baatee nama biraa wajjin dalaydee wal jettuun qabdu jechuudha. Kanaaf gorsa irratti isinii haa taatu jireenya dhuunfaa keessanii onlaayinii irratti ol hin baasinaa gaafa ol dhabdanii baatii lama sadii waddaan turtanillee isaan ol baatee wadhabbee keessan caalaa akka si yaachisu waan onlaayinii irratti namni hedduu wanna jedhuuf keessatti sagalee sii kaayan si arrabsan jireenya dhuunfaa keetii kana keessa seenan kan ofumaafuu bara wal fuudhaa walii kaa'uudhaan kana gizee nama onlaayinii irratti wal ba'eetiin yaani jireenya isaa achirratti mul'isee guyyaa kam fuudhee guyyaa kam heerumtee maal argatanii guyyaa kam garaa godhattee guyyaa kam dhaltee kana yoonii fi himtu taate ol baaftee guyyaa biraa immoo yeroo fi xiqqishoo ati si wanna jettu arganillee duraanuu isiin jedhaniitu akka waan dursee yaatee si beekanii akkatti eegalan ammas namni keessa kee hin beeku waan ati hojjettee gallakkistu malee isiin akkamii jedhee namni sirratti si wanna jedhu hin jiru yoo dhiiras taate inni akkamii jedhee namni gadi fageenyaan jireenya keessaa si qoratu hin jiru jechuudha. Akka ati achirratti hojjettuu fi akka ati mootuu akka dhugaatitti jirtu garaagarummaa guddaa qabaachuu danda'a. Akka ati achirratti hojjettuuf yoo jedhu fakkeenyaaf waan onlaayinii irratti fakkeenyaaf namni tokko yoo nama badaadha jedhanii beekan daa'iman namni sun nama badaatti fakkaata jechuudha. Yoo nama badaatti fakkeenyaaf diraama irratti amma namni tokko yeroo nama badaa ta'e hojjetu nama badaatti fakkaata. Namni gariin immoo miskiina ta'e hojjeta diraama irratti. Miskiina ta'etti hojjeta jechuudha. Anamma yeroo hedduu miskiina ta'etti hojjeta diraama irratti. Maal hojjenna miskiinuma santu anarraa deema jechuudha. Yaani nama waan isa fakkaatu wajjin deemta. Mujrimummaan nama irraa deemtu qabdi. Namni dhugaa mujrimummaan irraa deemtu kaniif dhugaa mujrimaatis ni jira. Dhugaa dubbachuuf mujrimummaan nama dhugaa mujrimaatirraa deemti. Garuu mootuu namni miskiin illee fakkeessee hojjechuu hin danda'a nama mujrima. Namni mujriman ta'an illee ni fakkeessa. Namni tokko miskiin ta'ee hojjechuu kan dandeenye jira. Akkasii akka onlaayinii irratti itti nu beektan akka biraa ta'us akka nuti jirrus akka biraa ta'us ta'uu baatu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf nuti immoo waan gallakkisuuf xiqqishoo nama yaachisti. Akkasanii rabbiin bara kanallee bara nagaa nuuf haa godhu. Bara gammachuu kan itti milkoofnu haa khayrii nuuf haa godhu. Bara kanatti giraa nama gabbayyaanii nama yaachisa jechuudha. Bara keessa jirru kun keessattuu hayyoonni kennullee bara itti nurraa gara akiraa deeman rabbii isaaniitti haa araaramu. Sheekota Shee Adam Tuulaa artist Alii Birraa bara itti dhabne saniifuu rabbiin warra jaannatal firdawsii rabbiin isaaniin haasimatu nullee akiraatiin galateen rabbiin haa tolchu nama illee akka irraanfanne yeroo viidiyoo hojjannus yeroo teennus yeroo salaannus yeroo rabbi keenya kadhannu rabbittiin haa araaramu. Shee Adam Tuulaa rabbiin jaannatal firdawsii rabbiin isaan haa gammachiisu bakka jiranitti jechuudha. Rabbiin nuti illee nama akiraa carraaqatee asirraa deema addunyaa qofa jala fiigu rabbiin nu taasisanii rabbi akiraa teenya nu tolchu anafaa du'aa isirratti naa godhaan addunyaa namaati miti akiraatu caala maaliif jennaan duuti himatteen dhuftedha namni du'uun hin jira saniifuu yeroo viidiyoo hojjettee akka yaadannutti illee taatu gallakkistee namni achi ilaalee du'aa yuusii godhee tasa jechaa fi du'aa teessanii nan irraanfatina inshaallah rabbi umrii si dheeressullee jedhaa jechuudha. Asumaan saniifuu hordoftoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii hundi keessaniifuu rabbii waa isin yaadda muraasa keessa rabbi isiniif haa guutu. Saniifuu hundi keessanuu amma kana booda waliin jirraa diraamaa hojjechuu jirra dhugaa dubbachuuf diraamaa san inshaallah hojjannee isiniif biraan ka geenyu ta'a yeroo dhiyoo keessatti jechuudha. Garuu mootuu xiqqishuu ni ture jechuudha. Waan kutaan deemuuf dheeraa waan ta'eef xiqqishuu nu tursiisuu waan danda'uuf eega waraabamee xumurame boodas irraa editingii gochaa jala edit kutaa tokkoffaa edit godha san irraa isinii gallakkisa akkasii gochuu yaala yommuu dadhabee hunda bakka takka edit godhee suuta jechuudha gadi buusee piraayiveetii dhiisee takka takkaan isiniif gallakkisuuf yaalii godha jechuudha. Kana boodan isin biraan jira jechuudha. Baatii tana guutuu keessatti waan ifi xiqqasho gammachuu hin qabneef isin waan jedhiin jechuudha. Eeguma
wantiidha shee aadamtuu laddu nama hedduu waan biyya keenya keessa jiru akbaara kana gisee ilaaluu hedduu nama wanni jetti saniif viidiyoo hojjetee gallakkistu ka gaafate duuti ragaasitti ba'u jecha maalumaatu ol baheen afaan nabansi jeete ni dhiise ammas hedduu yaani natti hin tolle jechuudha akka duraatitti viidiyoo dalagee gallakkisuuni inshaallah keeyidha ka gara fuula duraa hundi keessanuu bakka jirtanitti hundi keessanuu du'aayin godhaa osoo dhiiran jennu dhalaan jennu osoo amantiin jennu osoo kutaan jennu hundi keessanuu namni viidiyoo kana agartan hundi keessanuu rabbii waan ati yaaddisiif haa guutuu jedha du'aayin godhaa akka biiran tarree amaanaa rabbi sinni taataatu warri viidiyoo kana agartan hundi keessanuu du'aayii keessaniin na bira dhaabbadhaan isiniin jedha du'aayii namni namaaf kadhatu nama hedduu ka keessaa qeebalamtutti jira jechuudha saniif nama hedduun ka garaan keessan alatti qulqulluu ta'e ka garaan keessan alatti qulqulluu hin taane illee warri natti aara qabdanillee ani dhiifama isin gaafadhee jira jechuudha nama na jibbitanii isaan hunda keessan isin jaaladha rabbiif jecha jechuudha kana jaalattanis warra na qeexanis anumaafi kana arrabstanis anumaafi kana jaalattanillee rabbiin isin haa jaalatu hisaaba isin na jaalattanii walitti saniifuu hunda keessanuu du'aayin godhaa na bira dhaabbadhaan isiniin jedha viidiyoon kiyya asumarratti goolaba jechuudha yaada isinitti hin dheeressu yaada dheeraan qabu jechuudha humtuyyuu jechuudha saniif inshaallah nama akirra isaatis tolii addunyaa isaatillee tolii rabbiin waa godhuun isiniin jedha guyyaa biraa viidiyoo ajaa'iba qabadheetiin isiniif dhufa jechuudha abdataan mootu namni na gaafachaa tursaniif abdataan biiziidha barnootatti jira hojiitti jira garaa saniif viidiyoo wajjin hojjechuun nutti hin tolle saniif jechuudha wanni viidiyoo hojjennee wajjin as isiniif hin bayiniif jechuudha guyyaa biraa mootu wajjin kan dhiyaannu ta'a yoonii fi wajjin kan dhufne taatellee jechuudha asumaan ifa manarraa ta'a jecha viidiyoo diraamaalee hojjetee isinii gallakkisanii chaalenjiillee tokkollee ka waraabin jira isiniif gadhiisan jechuudha saniif kana booda isin waliin jira guyyaa 30 guutuu kunoo viidiyoo hin waraabne jechuudha viidiyoo duraa waraabne isiniif gallakkise malee akkuma dura isiniin jedhe saniif guyyaa 30 guutuu waa'ee yuutuub irraa hin jiru jechuudha waan biraatirra jira walumaa galatti waan biraatirra jira waa'ee yuutuub irra hin jiru saniif inshaallah kana booda ammoo kan waliin jiru ta'a ka yeroo hunda isin waliin jiru ta'a guyyaa takkatti guyyaa lama viidiyoo isiniif gallakkisu ta'a hunda keessan bakka jirtanii nageenya rabbii isin waliin haa jiraatu nagaa wal biratti dhiifnee maa salaamaa nagaa annaa jiraadha assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.